keessummaan keenya har'a Raakeeb Abrahaam. Raaki bareedduu tokkoon. Raaki. Amma hoggaa meeqa fakkeeti? Namni tokko keessattuu saala kana irratti matta'aa nyaata miti? Matta'a? Yookaan ciree irratti yookaan irbaata irratti matta'aa nyaata miti? Matta'aan maal waliin nyaatama? Matta'aan barooduu qabaleeti. Amma qabaleetti mormiitu jira. Sirrii keessatti wal falmiitu jira miti yeroo baay'ee? Wanti baay'ee nan uffisiise mormii isaaniiti qabaleetti. Eeyyee walitti iyyuu. Eebbifamuun maalidha? Eebba hedduutu jira. Akkamitti? Amma fakkeenyaaf eebbi mana barumsaa ni jira. Tola. Eebbi maanguddoo ni jira. Guyyaatti naannoo sa'a meeqaaf qo'atta? Guyyaa gara sa'a 6. Guyyaatti sa'a 6 moo? Sa'a 6 guutuun hin ulfaatu? Hin ulfaatu. Dhugaa? Maal fa'aa qo'atta? Herreega, afaan Amaariffaa, waa baay'ee. Umurii keessan kanatti herreegaa fi afaan isin barsiisu? Maaliif nu barsiisne? Afachu meeta amma kutaa meeqadha? Ani moo amma kutaa tokko galuufan jira. Afachu amma barataa keejiitiif herreegaa fi afaan maal isa fayyada? Maal jechuudha? Maaliif hin hojjenneef barumsaa bara? Dippiloomaa qabda miti? Dippiloomaan qabu. Qabda? Hin qabu. Inumaayyuu kolleejjii koomershaala koomersii irraa eebbifamtee waggaa 3 hojjettee amma heerumtee deesseetta. Yaa waaqa koo. Eeyyee akkasidha akkamitti kana hunda beekuu dandeessire? Cik. Akkana. Waggaa meeqadha meetama sirriinsa? Ani waggaa 6 fi 7. Waggaa 6 erga taatee waggaa meeqa taateetta? 6 kaa. 12 jechuudha. Miti. Hiriyaa koo ammaan 4 nan ishee caala kanan beektu? Raajiidha tamma waggaa 6dha. Eeyyee isheen amma reeffu waggaa 2. 4 ishee dursita. Waggaa 4 ishee dursita immoo maal taate herreegan beektu moo? Nan danda'a maaliifan hin dandeenye? Herreegan ni baranna waan akkasinaan hin jennee dura. Dhuguma ni barannaa bar. Akkas taanaan maarree mucaa waggaa 4 ati waggaa 6 erga taate waggaa 4 immoo 4 ishee dursita. Eeyyee 4 nan caala. Waggaa 4 ishee dursita. Afachuu ani waggaa 4ffaa kooti miti bar maal taatee jirtu? Ati waggaa 6ffaa keedha miti? Eeyyee. 6 hir'isuu 2 meeqadha? 6 hir'isuu 2. Anaaf bari hir'isuu naaf hin galu. Ida'uu qofatu naaf galee yoo kana beekte. Paarlaamaa maalidha? Paarlaamaa? Iddoo namoonni itti walitti qabaman. Maaliif walitti qabaman? Gamoo guddaa waan ta'eef. Baadiyyaa jechuun maal jechuudha? Ani fakkeenyaaf baadiyyaa deemee beeku. Tole. Sulultaa gara gadi cidhatu ture. Achi booda achi deemeen jira. Dhugaa jettu? Baadiyyaan jira. Cidha baadiyyaa? Eeyyee. Misirrootaaf manatti kabajameef. Misirroon fudhatee hin deemneere? Gara mana isaatti? Mana isaanitti qophaa'ee fi misirritti mana isheetti kabaji, misirroonis mana isaatti kabaji. Wanti kun guyyaa dhalootaati moo cidhaadha? Cidha guyyaa dhalootaati. Mee afachu ani kanan jedhu mee Raakeeb naannoo keessanitti bishaan maaliif hin badu? Amma bar naannoo keenyatti guyyaa bishaan itti baduu fi guyyaa bishaan itti dhufu ni jira. Guyyaan isaanii beekamaa? Ani guyyichaan beeku. Garuu guyyaatti badu qaba? Eeyyee guyyaa qaba. Guyyaa tokko bishaan yoo dhufe ho'isnee dhiqachuu qaba. Afachu callisteetuma dhiqatta moo ati shaaworii keessatti dhiqatta? Shaaworiidha malee akkamitti nuti callisnee kan dhiqannu? Shaaworii callisuu jechuun maal jechuu seete? Akkanatti meeshaadhaan waraabbatteet irraa gadi ofitti gadi naqxaa jechuudha haala kanaan. Tole egaa eelee sibiilaa irratti qaama kee dhiqanneeti? Eelee sibiilaa? Eelee irratti shaaworiin fudhatamuu bara. Yeroo keenyatti ni fudhatama ture kaa giiftii kun. Manni Hayilee Gabrasillaasee karaa kamiidha? Sulultaa natti fakkaata. Kan gara mana isaatti deemu akkamitti? Fiigichaan deema. Hayilee Gabrasillaaseen. Hilkaan keessa deemeeti. Eenyutu fudhate? Ijoollummaa kootti xuxxoo nadha ture. Tole. Sana booda xuxxootu narraa fixe. Afachu xuxxootu jalaa hodhee? Maarree maaliif hin hodhu? Ittoo banaa bule nyaattee beektaa? Afachu maaliif kan nyaatamu? Guyyaa ta'e tokko ittoo guyyaa baay'ee ture tokkotu mana keenya ture. Sana booda. Tole. Sana booda yeroo bannu mixii baay'eetu keessa ture. Mixiin itti seeneera? Eeyyee. Tole. Sana booda mixiiwwan sana akkamitti isaan baasu? Ittoowwan sana gadi naquu qofaadha kan nurraa eeggamu. Nuti immoo mixiiwwan sana dhiifamaa. Amma nuti laaqana nyaachuu fi keessaa nuuf yaa'an jettaniini? Mixiin hin haasa'u bar. Yoo haasa'u baates ni dhaga'a bar. Hin dhaga'a? Maarree? Hin dhaga'u? Hin dhaga'a. Maarree ni dhaga'a. Har'a ganama bar mixiin sukkaara keenya keessa galtee turte. Dhugaa jettamoo? Amma maal akka gootu sittan hima? Kallattiidhaan deemteeti jechuudha. Isheetuudhaan ni beektaa jettaan? Eenyuun mixiidhaan moo? Mixii sanaan eeyyee isheetuun ni beektaa? Isheetuun waan siin jedhe amma dafiitii achi keessaa bahii. Hin baatu taanaan siifan dhufaa jetta. Tole. Siin jedhaani?
Miti bar. Si'i barishatun. Maarree mitiiwwan sanaaf asheetu waan siin jedhee jettaan. Si'i mitiin si sodaata? Baay'ee. Mee ati waraanni osoo baay'atee maal jetta? Keessi kee maal siin jedha? Na yaaddeessa. Ni yaaddeessaa? Maaltu si yaaddeessa? Maaltu si yaaddeessa? Itoophiyaan akka mo'attu waan barbaaduuf waa'een ishee baay'ee na yaaddeessa. Waraanni gaariidha moo badaadha? Baay'ee hamaadha. Badaa? Eeyyee. Miidhaa ni qabaa? Miidhaa? Maaliif hin qabaanne? Namoota gurguddoo waan kana daawwataniif mee miidhaa waraanni qabu itti naaf himi. Namoonni jajjaboon waliin loliina. Isin yookaan wal loltan ta'e Itoophiyaa ishee hin gammachiisu. Achii booda isin immoo biyya keenya akka isinirraa fudhannu yoo barbaadan waraana dhaaba. Waaqayyo siif haa ta'u. Ati diyaasporaadha moo yookaan lookaaliidha? Ani diyaasporaa miti. Lakki. Muummichi ministeeraa eessa jiraata? Gamoo Adaanech Abeebee irra jiraata. Raajiidha. Nyaata keessa wanti ati baay'ee jaalattu maali? Kitfoo. Weellisaa keessa nan salphadhe. Yaa salphina. Amma mucaa waggaa 6 kitfoo jedha. Ani kanan beeku mucaa waggaa 9 dhufee keekii jedha. Aayiskiriimii ishiin kun mucaa waggaa 6 kitfoo. Raajiidha. Kuni baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Abbaan kee nama baay'ee foon jaalatudha. Xinnoo abbaan koo foon dheedhii jaalata siin hin jenne? Sana boodaan immoo kitfoon jaaladhe. Kitfoo irratti akkami? Mee kitfoon yoo dhadhaan itti baay'atedha moo dhadhaan qabaannedha kan tolu? Dhadhaan yoo baay'ate ni mi'aawa. Yeroo baay'atu ni mi'aawa. Baay'ee gaarii. Tole nyaata keessaa isa komeediyaanii keessaa eenyu jaalatte? Si'i. Dhugaa jettamoo eenyu isaatti sitti? Maal kootu sitti tola? Tapha maatii. Yeroon tapha maatii hojjedhu moo? Gaariidha. Mee biyya keetiif maal jettati? Waa'ee biyya koo wanti hin jedhu maaloo namoonni gurguddoon waraana hin baay'isinaa. Waraanni yoo baay'ate biyyi keenya baay'ee jeeqamti. Sirriidha. Baay'ee waan gaarii, ergaa gaarii. Kanan galateeffachuu barbaadu akkoo koo. Akkoon kee ni jiru? Eeyyee. Ati carra qabeettiidha. Sirba akkoon koo na barsiiste sitti himoo? Natti tola. ተነሳ ተራመድ ክንድህን አብርታ የአገር ብልጽግና የወገን መከታ ወንዞች ይገደቡ የዋሉ ለልማት ማለን ጀድ በከንቱ ፈሰዋል ለብዙ ሺህ ዓመታት ሃሁ ኢትዮጵያ ትቅደም ማለን ጀድ namni dhaloota isaa fakkaata. Namni dhaloota isaatti kan fakkaatu. Ani maalan jedhe dura maalan jedhe. Tole maqaa mucaa kee jalqabee eenyu akka ta'e qofa natti himi. Ani. Isa kan biraadhiisi. Maqaan isaa eenyudha? Wayyee yaa Rabbii koo. Homaa salphinaan qabu kun miliquuf hin yaaliin. Sirba yeroo keessanii sirbiteetta bara. Maqaa mucaa kee jalqabaa natti himi. Ani mucaan qabu bara. Dhiisi homaa rakkoon qabu. Nutu boobii jenneen irra. Mucaa kee jalqabaa boobiidhaan baay'ee galateeffannaa. Ijoollee keessi faa guddisuu. Giiftii kun. Lakki ani mucaan qabu. Homaa rakkoon qabu. Abbaa warraa keetiifis umurii haa kennu. Wayyoo maaloo ani mucaan qabu lakkiis. Ilaali abbaa warraa keessa manni keessa naa eebbifamu. Oolmaan keessa naa tolu. Cidhaa wal fuutan immoo akkanumatti. Wayyoo nan salphadhe. Ani mucaan qabuun siin jedheem. Baay'ee gaariidha tole ati gaamma hin amanne guyyaa tokko ni amantaa. Maalumaafu sirba durii. Caqasinaan jechuufi? Maal jedhi? Caqasinaan jechuufi waa'ee yeroo dargii? Lakki maaliifan siin jedha giiftii akkatti dubbattee osoo akkana gootuu moo xumurtee moo caqasii maaliiti tureera baratee ka caqaste. Wanti jechuu barbaaddu jiraate mee jedhi? Mana barumsaa kootii fi barsiisota kiyyaaf wanta gaarii akka nu barsiistaniif barattoonni immoo wanta isaan dhibe akka hubatan godha. Baay'ee si galateeffanna. Amiin. Komeediyaan asheetuudhaan kan mallattaa'edha. Sertifikeetii kana. Dabalataan ammoonni kun kitaaba Yeenqilfi Daar Wagoochi jedhu Taagal Seefuudhaan kan barraa'e kitaaba ajaa'ibaati. Haati kee fi abbaan kee galgala Yosuuf dubbisan gammachuudhaan itti bohaartaa. Kunooti badhaasi. Sin galateeffadha. Sadaffaan ammoo kitaaba waa'ee seenaa Maartin Luuter King kan agarsiisu kan fakkiidhaan qophaa'edha. Atis dubbisii maatiin keessiifaa dubbisanii. Kitaaba Mahammad Salmaan kana bakka hunda Finfinnee keessa bakka hundatti Kiwiinsii Shawaa Suppermaarkeetti garaagaraa keessatti waan argamuuf yeroo tokko zayitii fi waan akkasii bitattanii galuuf yeroo jettan ijoolleedhaafis kana bitaa galaa kunooti badhaasi. Kana ammoo obboleetti keenya Sinaafiqis jedhutu Ameerikaa irraa nuuf ergee What Can I Share kan jedhu CD muuziqaatii Kaaleeb jedhama mucaan ishee moobaayilii irratti fe'iitii dhaggeeffadhu moobaayilii abbaa kee yookaan moobaayilii haadha keetiin jechuudha. Si galateeffanna. Hedduu si galateeffannaa si jaalannaa